Telegiraamiin apdeetii baay'ee bareedaa ta'e tokko qabatee dhufee jira. Innis maal yoo naan jettan telegiraamii keessan lakkoofsa bilbilaa yookaan ammoo imeeliidhaan maletti ashaaraa fuulaa koodii bilbila keessanii kan ashaaraa qubaadhaa itti dabaluudhaan banachuu akka dandeessan isiniif mijeessee jira jechuudha haala. Kana gaafan jedhu fakkeenyaaf telegiraamii duraan banattanii yoo jiraattan jechuudha. Ashaaraa keessanitti dabaltanii yeroo ammoo bilbila keessan jijjiirtanitti ashaaraa quba keessanii sanii yookaan ammoo koodii bilbila keessanii san kan imeelii keessan irratti fe'amee jiru sanii banachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanatti dabaluudhaaf gara telegiraamii deemna. Seetingii telegiraamii keessa seenaa jechuudha. Ergasii privacy and security kan jedhu kanatti kuna asitti passkey kan jedhu kun itti dabalna jechuudha. Isa kana asitti maal goona gaafa passkey kanatti daballi jechuudha. Use your faces fuula keessan fayyadamuun yookaan ammoo fingerprint gabaabumatti ashaaraa koodii bilbilii keessan qabuun kan isiniif banatu ta'a jechuudha. Amma imeelii kiyyarra ama sheelii kan jedhu kanarra passkey win jiran fida jechuudha. Siyaanaazir way kan jedhu kan yoo tuqxan imeelii isin bilbila irraa qabdan kan inni fidu jechuudha. Fakkeenyaaf amma imeeliin baay'inaan itti fayyadamu fuudhee ashaaraa qabu jechuudha. Kan koodiin bilbila kiyyaa irratti fe'amee jiru itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanuma yoon godhe create jennaan jechuudha. Ergasii koodii yookaan ammoo ashaaraa bilbila keessanitti isin gaafata jechuudha. Kanaaf asitti Google Password Manager erga jedhee boodatti dabalamee jira jechuudha. Kanaaf bifa kanaan koodii bilbila keessanii cufamee jiru gara telegiraamii keessanii dabaltanii yeroo telegiraamii keessan bifa kanaan jechuudha osoo lakkoofsa bilbilaa yookaan ammoo imeelii keessan ittiin naqne passkey kana qofa fayyadamuudhaan loogiin gochuu ni dandeessanii jechuudha. Namoonni chaanaalii kiyya subscribe goone yoo jiraattan chaanaalii kan koo kana subscribe godhuudhaan akkasuma immoo viidiyoon kun namoota hedduu fayyaduu waan danda'uuf hiriyoota kan keetiif share godhi. Nagaa barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.